bisi shake birri bisi shake birri bisi mala godma jalalantes harkufuuna shamaa kabajamtoota hordoftoota GMN nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa ga'u jecha qophiin keenya bohaartii dilbata sa'a booda yeroo mara sa'aatii kana kan isin bira ga'u akka ajaa'ibaatti jalqabee jira jechuudha. Qophiin keenya bohaartii dilbata akkuma beekamu irraa barachaa isin bohaarsa qarqabisaa hunda guuttatee dhiyaatee jira. Maarree qophicha qopheessuun har'a kan isin faana turan Misraa Bayaanii fi waa'ila koo Lammii Siree fi akkasumas immoo Lubee Girmaa waliin ta'uudhaan hanga xumura qophii keenyatti isin dhandhamsiisa. Isin faana turtii kan taasifudha. Qophiin keenya bohaartii dilbata har'aan tanaan buu qabiyyeelee hedduuf keessaa qabdi. Akkuma Misraan tuttuute. San keessaa ammoo har'a wallee ajaa'ibaa wallee addunyaa galchaa birrii bisi shagee birrii bisi junee galleetti jira. Akkuma beekamu Oromoon yeroo hundaa sirbaaf ta'ee asoosamaa yookiin immoo afoola garaagaraatiin yeroo fayyadamu wantoota nama barsiisan bohaarsan gara barreeffamaan akkasumas immoo har'a immoo nuti isarraaf adda kan ta'u sirba qabannee dhiyaannee jirra. Sirba keessaafuu sirba aadaa Oromoo gara Walloo Kamisee nu naannessu. Gaafa gara Walloo Kamisee yaadaan imallu yeroo mara wanti gara sammuu keenyaa dhufu gootittii kan taate waa'ee warqituuti miti jire. Dhugaadha. Egaa seenaan warqituu baay'eedha. Seenaan warqituu immoo torbee dhufu seenessa ajaa'ibaatti walitti deebina. Ammaaf mee qophiin keenya itti yaanu maal? Lama jennee qophii bohaartii dilbataa eegallee jirra. Qophii keenya bohaartii dilbataatiinis guyyaa irraa waan nama barsiisu waan nama bashannansiisu odeeffata addaa qabna. Odeeffannoo keenya irraa kana beektu laata jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya jalqabbii isaa har'aatiin waa'ee uumama ilma namaadha jechuudha kan nuti odeeffannee jirru akka ajaa'ibaatti isin biraan gahuudhaafis kan jiru jechuudha. Egaa inni tokkoffaan waa'ee uumama ilma namaa keessaa namoonni addunyaa kanarra jiranii dhibbeentaa 11 kan ta'anii namoota harka bitaa yookaan left handed jedhamanii warra dhalatanidha jechuudha. Kana gara duddubaatti deebinee gaafa yaadnu jechuudha namooti baay'een jetteedhaanis immoo akkuma immoo keessatti guddannettis immoo gaafa ta'u namoonni harka bitaa ta'an baay'een isaanii gara sammuu kana baay'ee sammuu bal'atu yookaan immoo namoota bebbeekoo wantoota namoota waa hubatan jalatti warra ramadamanidha jechuudha. Keessumaafuyyuu namoonni harka bitaa kanarratti namni harka bitaatiin yeroo baay'ee barreeffama addaa fayyadamuudha. Yookaan immoo darbate wanta darbate san harka bitaatiin nam darbate lafan bu'u. Lammii qaba jechuudha. Kana qofaa miti kan biraallee qabannee dhufnee jirra. Namoonni dhibbantaa 8 ta'an lafee cinaacha dabalataa qabanii. Lafee cinaacha dabalataa qaban yoo jennu namni alama akka dhufa qotetti lafee cinaacha yoo jennu akkuma reefu irratti haasaa turre harka asirratti namni tokko dabalataan uumamaan asirratti kan bahu isa natti fakkaate garuu qaamota ilma namaa keessaa lafeen xixiqqishoon yookaan smallest bone jedhaman gurra namaa keessatti akka argamanii gurri namaatis lafee akka qabu jechuudha. Lafee xiqqoo qaamota keenya keessaa qaamni lafee xixiqqishaa qabu gurra namaa ta'uu odeeffannoon arganne kun ibseeti jira. Dhugaadha. Itti aansee immoo morma keessatti kan argamu lafee iod kan jedhamu lafeewwan qaama keenya keessa jiran keessaa kan lafee biraatti hin qabaatiin jiru isa qofa akka ta'etu odeessaa irraatiin himamaa jechuudha. Dhugaadha. Har'a lubee waa baay'ee qabatteerti. Kan isii qofaa miti. Anillee qabadheen jira. Nyaanni nuti nyaannu yoo hancufaa yookiin immoo gorora wal make malee dhandhamuun akka hin danda'amne beekuu laata jenna. Maaliif nyaata tokko nyaattee gorora yookiin afaan kee keessatti jiidhni tokko yoo mul'ate nyaata san garaa keessatti akka gad darbu wanti isa gargaaru waan hin jirreef dirqama immoo gorora jiisuu qabdaa jira. Waan ajaa'ibaati. Hayyeegaa har'aa odeeffannoon ta'e odeeffannoo hedduudha dhadhumtuu miti. Odeeffannoon biraa maal jaabeeta? Namni tokko jiddu galeessaan umrii isaatirraa jira. Namni tokko jiddu galeessaan umrii isaatirraa waggaa 25 hirribaan dabarsuu danda'a. Gaafa herreegnu gaagamumaan isaanii. Yoo walitti hidhaame gara umriidhaan waggaa 25 gahaa odeeffannoo. Hirribaan gara umrii waggaa 25 dabarsaa jechuudha. Umrii isaa qoftiin osoo shalagamtee jiddu galeessaan umrii 25 rafaa namni.
Dhugaa dubbachuudhaaf saayinsii nama guyyoonni nuuf kennaman guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Sa'aatii 24 keessatti immoo saayinsiin sa'aatii 8 rafaa nuun jedhee jira. Sa'aatiin 8 kun immoo gaafa deemee waggaatti jijjiiramu kan amma jette kanatti. Namoonni waggaa 300 ulfaa jiraatan yoo ilaalle gaafa olillee dabruu danda'anii giddu jeeti fudhatee. Lubee dhuguma sa'aatii 8 rafaa irra booda. Sa'aatii 4 iyyuu rafaan jirani. Ilmi namaa akka yaaddoo baay'ee qaba wanta baay'ee waan isa dhiphisu qaba. Sa'aatiin 8 baay'ee taa'edha yaada. Maal ajaa'ibaati? Egaa daawwattoota keenya odeessi keenya inni itti aanu immoo namni ga'eessi tokko giddu galeessaanii lafeewwan 206 qabaa jedha. Lafeewwan 206 daa'imni. Namni ga'eessi tokko lafee 206 qaba. Amma lafee anufuma raayyuu yoo hin jalqabe. Qaamni keenya guutuun lafee qaba. Kan koo 206 qofa natti fakkaata. Maalaaf madeema? Yoo amma haala sanii ilaallu inni xiqqaate jallee yaallaayyuu baala. Akka kootti namooti fufurdoon lafeen isaanii 206 waan gochuun itti fakkaatu. Namoota qalloo kana asuma irraa yoo jalqabne. Karaa akka kiyyaa fi keetii. Dhugaadha. Kana qofaa miti anillee wanta adda ta'e tokko qabadheen jira. Maal jedha sitti fakkaata? Aariin yeroo tokko keessatti gammachuu sekoondii 30 akka dhabdu yookiin immoo umrii keenya keessatti sekoondii 15 akka nurraa hir'isu beektu. Maaliif gammachuun yookiin immoo aarri yeroo takka keessatti gammachuu sekoondii 30 dhabda. Yeroo tokko keessatti daqiiqama takka keessatti yoo aartu akkasumas immoo sekoondii 30 san keessatti immoo fayyummaa haala fayyummaa keenyatti gaafa dhufnu immoo sekoondii 15 akka hir'isu gara fayyaa dhabeessatti nu geessa jechuudha. Kanaafuu yeroo kamuu Aaroon xiqqeessuudha. Aariin ilma namaatiif nafu namni waanuma baay'eetu aarsaa oola garuu agasaaf danda'ametti xiqqeessuu qabaa jechuudha. Kanaafuu gaa hin aarinaa isin jenna nutis akkasumas gaa odeeffannoon teenya biraa odeeffannoo ajaa'ibaa harkaa qabna ammas wal dhungachuun giddu galeessaan daqiiqaa takka keessatti anisa kaaloorii 26 ol caalaa akka maddisiisu yookaan akka bobeessu odeeffannoo kanarraa argannee jirra. Egaa wal dhungachuun anisa hangamii akka maddisiisu kaaloorii 26 jechuun anisa guddaadha. Wal dhungachuun giddu galeessaan daqiiqaa takka keessatti dhungoon yookaan afaan Ingiliffaatiin kissing isin anisa daqiiqaa 26 ol bobeessaa jira. Anisa kaaloorii daqiiqaa 26 ol bobeessu wal dhungoon hangam takka kan hunda humna qaba jechuudha. Ana sirriitti gaa'imsa kennuun barbaadu Oromoon safuu qaba. Kanaafuu akkuma Lubeen jette Oromoon safuu qaba. Safuullee eeguun dirqama garuu. Wal dhungachuun akkuma jirutti ta'ee egaa gara dudduubaatti yoo deebine egaa Oromoon sanyoo qaba. Haadha manaa qaba. Isaan himtaa xumuratanii. Dhungoo jechuun amma gara biraatiin kana qofa irratti osoo hin xiyyeeffanne maatii kee keessatti abbaan ilma isaa yoo dhungatte obboleettiin obboleessa isaa yoo dhungatte obboleessa ishee yoo dhungatte bakka hanga gammachuun jaalalli isiif qabu sun hanga tokko dabalaa. Gaaffiin koo garuu amma abbaan koo asirra yoo na dhungate agam maddisiisu kun. Amma gaa dhungoo kanaa ilaalcha lamaan akkuma annisaa maddisiisu dhungoon jaalala heddummeessas jaalala baay'isaas jenna. Dhungoon gaa gosoota hedduu jira namoonni nama dhungatanis garuu dhungoon hundinuu jaalarratti hundaa'a. Kanaaf gaa jaalalli haadhaa jira jaalalli abbaa jira. Annisaan madduun isaa gaa akkuma jaalala namootaa sanirratti natti fakkaata. Dhugaadha. Odeessi keenya inni gara dhumaa ammoo maal jedha seetanii qaama keenya keessaa iddoo baay'ee miidhamuu dandeenya, iddoo baay'ee dhukkubsachuu dandeenya. Qaama keenya keessaa bakki dhukkubsannee garuu dafnee nuti fayyuu dandeenyu arrabadhaa jedha. Arrabni maaliif? Immoo achirratti gaaffii qaba. Yeroo baay'ee gizee waan nyaannus ta'a. Gizee haasofnus ta'a. Arrabaaf ciniinuun tokko hin jira beektaa. Dhugaadha. Yookaan immoo shankoora fa'aa gizee nyaattu si muruu danda'a. Amma arrabni keenya kun yeroo baay'ee jiidha kan qabudha. Akkamitti garuu kan dafee fayyuu danda'u isaan gaaffii.
Ani mega rakkoo dafee sa'aatii kabajee dhufu nan qabannoo baay'ee sinas manna of galcha. Gaafa baay'ee gaafa shaayii danfifadhee rifadhee dhugee dhufuuf gaafa jiru. Arrabni koo na gubachaan dhufa. Garuu gaafa nas gamana dhiisa. Arrabni qaamota keenya keessaa guyyatti waa hedduu argaa oolu arraba. Waa qawwaatti dhugaa ooltaa ciniinuu jira. Guyyatti gartee waa hedduu keessummeessaa oola. Bunni si gubuu mala, shaayiin si gubuu mala. Kuskusee arraba waan jaamus jira. Inni kunis yoo garii tarii wanni si gubuu sun arraba fiixa keessi gubee dhandhamallee waan tokko dhandhamtee mi'aadhamu hadhaa adeemtee dabaasuun dandeessu. Odeeffannoon jiruus yeroo hedduu saayinsiin akkana jira. Yeroo baay'ee waan ofirratti argaa jirru. Kanaaf gaa odeeffannoon keenya irraa odeeffannoo ajaa'ibaati. Sila akka seeraatti waa'ee harrabaatti gaafa deemnu kan adabamuu qabu harraba dhukkubsatee miidhama arguu kan qabu harraba ta'uu qaba jedhee yaada maaliif yeroo baay'ee gaa nama miidhaa oolla dubbannee nama miidhaa oolla akkuma kana dubbannee illee nama gammachiisuu dandeenye irra caalatti garuu isa dubbannee nama miinutu baay'ataan ture harraba keenya kanaaf adabbiin barbaachisaa ture. Asumaan dhugaa arrabnis baay'ees nama kan nama miidhu arraba jedhama. Waan ajaa'ibaati. Maaliif dafee fayya garuu? Arrabni? Kana sumaatiin dhiisa. Waan ajaa'ibaati. Odeeffannoo keenyaatiin maal qabna harragaa dhangaalee ajaa'ibaa qabna. Odeeffannoon keenya kanuma irratti yoo dhaabbate torbee mootti fufnaa daawwattoota keenyaa torbees akkuma kanaa odeeffannoo. Kana qofaatti egaa bu'aartii dilbataatiin arrabnis walaloo ajaa'ibaa qabna. Walaloo koflaati. Walaloo tanaas gaazexeessaa qabsaawaa barsiisaati. Artistii illee jechuu dandeenya. Abubakar Muusaati. Onnee gootota miiliyoonota keessatti kasiida qabu. Abubakar Muusaa maaliin yaadame qaju seenaa isaa yeroo biraa faana gootaatiin fa'aatti dhufuu dandeenya. Arraaf ammoo qophii keenya bu'aartii dilbataatiin walaloo koflaa Abubakar Muusaa gaazexeessaa Abubakar Muusaa dhageeffannee walitti deemna. Egaa tun jalqabiin dura Abubakar Muusaa sammuu koo keessa kan dhufu yeroo hundumaa nuti ijoollees taanu gaafa guddanne tarii namoota akkasaa ta'uu danda'anidha jedhee yaada. Sababni isaa gaazexeessaa jalqabaa gara afaan Oromootti utuu namni baay'een utuu hin dhufiin dura Abubakar Muusaa gaazexeessaa afaan Oromoo nama jalqabaa keessadha kan inni jiru. Nuti namoota afaan isaa hordofan ta'uu dandeenya. Kana qofaa miti. Namni beekamoon warroonni isa laallee bakka guddaa ga'an nullee isaan laallee as geennee iddoo kana geennee waa'ee isaanii haasa'uudhaan kan nu geessan isaanii kanarraa kan kaane nullee waa'ee isaa walaloo addaa tokko kan nama bohaarsu bashannansiisuu qabannee dhiyaannee jirra. Mee hanga xumuratti turtiin keessan ammas nu faana ta'u isiniin jenna seenessa sallaallee walitti deebina. Yaa micayyoo mana keessa jettu lawlaw yaa micayyoo mana keessa jettu lawlaw dilaaniin dhaabbee foddaan siin jau haw akka kiyyaan kanumaan mana keessan keessa jau calaw fitti na kaasee gara mana keessanii halaw ulaan cufaa taanaan godhe gaa qawqaw namichi hamaan mooraa keessan keessa jau lawlaw qaallichi diina illaan xiqqishollee namaaf hinnaw dhufeetuma gurra kiyya keessa qabalaan na godhe zaw qaanqeen na dura facaatee ani natti dukkanaa'u bitaa mirgan gatantaree ani lafa dha'u funyaanin lafa diree akka bashoo jee maa'u waa xiqqoo boodachumaaniin kutee gaggaba qala'u hoggaatana namichi kanii waa teesse'u dheefa dhukkee kaase na biraa ce'u ceensa isaa agarraan miciyyoon manaa gadi bahu dhuftee miila isiitiin naga gara gaggalchinaan ani garaachaan bala'u ani yoo kiyya na beetillee waa hin se'u fuula keessa na laaluuf natti gadi goolla'u na agarraan gurra lameen qabattee iyyansatti qabu iyyansa isii dhageenyaan warri hundinuu manaa gadi hori'u narratti wal gahanii na gubbaa goggohu anaa kabala sanirraa hoomichi afaan hin ba'u hoggaa harkan bishaan baaldii 15 natti ta'u micayyoon dhuftee na ol qabnaan ani wayyaahu suuta bayfadhee mumunyoqee sossohu tana agarraan nu lameen walitti dhiisanii nu biraa yaa'u isiinis harka isii lallaafaa saniin biyyee fi horofanarraa haxaa'u harka isiitiin na tuttuinaan ani daranuu bayfadhee wayyaahu maal taate gaanaan jettee jalqabde naan haasa'u jechi isii deemarra natti mi'aawu hoggaatana ani gammachuun machaa'u miidhagina isiitiin dhamayyaawee bareeda isiirraa fajajaa'u anis niin himeef waan hin ta'e hundaa'u
yaatan jaalaltisii onneeti jirra jette dha'u tan dharraa isirraa ayiliin too taate shawshaw sani naaf beekuu dhabde gaa'ati yoo naaf beekuu dhabde ammoo ani dhagaan guntuta keesi dha'u michi hamaan fedhu naaf si addaan dhoowwu inni silaa fedhu akkaan si dhabee hongawu ani kabalamullee akkuma niyaati yaatti milkaa'u jaalalumateeti akkana mudee mee ati na daawwu dhiisi gaati nurraa yaaddi sinsinnaa'u yaatan onneeti keessa facaate akka meeshaatti gootu qalalawu buchuma jaalalaa natti as kenni haa godhu galalawu garaan kiyyaas jaalalaan haa xiillawu qaamni kiyyaas gammachuun haa riqaa'u erbuun siif seenaa akkan sirraa garan galle hammare keessi koo arraa'u yoon si gane kaballi namticha mooraa keeysanii san gurra kiyya keeysan haa akaa'u. Walitti deebinee jirra egaa kabajamtoota daawwattoota keenya bohaartii dilbataa guyyaa har'aatiin egaa nutti bohaartu akkasumallee nurraa barattu jenneetu egaa abdii xiqqoo tokko sin biraa qabna. Egaa amma itti fufnee kan nuti qabnu haala yerooti. Haala yeroo gaafa jennu egaa yeroo baay'ee wanti nuti argaa jirru wanta gurraaf tolus miti. Hundas immoo waan abdii nama kutachiisu illee miti. Yeroo baay'ee namoonni xariyaa gabaabduu barreessanii of ajjeesuu yeroo isaan argina. Mee waan kana irratti xiqqoo Gizee wanta ati haala yeroo gizee jettu keessi koona sodaataa ture. Maaliif maal jechuu barbaadde? Kan jedhu akkuma sodaadhe garaan koon beekeera. Akkuma ati jette namni yeroo baay'ee yeroo dhiyoo kana keessa keessumaafuu wanta isaan namni itti yaadatu wayii lafa godhanii barreessanii lubbuu isaanii balleessutti kan deeman keessumaafuu namoonni jajjaboo namni irraa waa baratan jedhamee yaadamu fa'aadha. Namni waan kana hojjetu. Kanarratti immoo nuti har'a waa'ee haala yeroo kanarratti maaltu waan kanatti nama geessuuf danda'a? Namni immoo maaliif murtee kana murteessuu danda'a kan jedhu irratti haasaa marii xiqqoo wayii taasifnuudha. Egaa akkuma isin kaaftanii zamanas dhiyoo kana namni yeroonii fi rakkatees haa ta'u rakkooleen garaagaraa jiraachuu dandeessi. Garuu yeroo wanti mul'atu dhiyeenyatti jechuudha akkuma amma argaa jirru namni tokko boqochuudhaaf yookaan du'uudhaaf dur dhaammatee illee du'u barreeffatee illee du'u garuu zamanas dhiyoo namni waraqaa barreeffatee jechoota nama keessaa banne lafa kaa'anii yeroo itti if galaafatantu jira. Kana maaltu fide jennee achirraa osoo kaanii bareedaadha. Dhugaadha. Ji'a 2 dura yoon dogongoruu baadhe abbaa seeraa tokko hafuura koosa dhumaa jedhee barreessee of ajjeesee ture jechuudha. Akkuma kana kamisa dheengaddaa dargaggoo Caalaa Margaa jedhama. Namoonni baay'ee miidiyaa hawaasummaa irratti isanii beeku. Innis akkuma kana ergaa dheeraa barreessee of ajjeesuudhaaf yaalii taasisaa ture jechuudha. Sanarraa ka'uudhaan hiriyoonni isaa isatti dhidhiyaatanii akka ta'an ta'anii yeroo of ajjeesuudhaaf jedhu qaqqabaniiruuf. Kun waan oduu nama gammachiisudha. Sababni isaa lubbuu isaa bararamee jira jechuudha. Garuu namoonni murtee dhumaa kana maaliif filatu isa jedhu? Kanarratti waan tokko lama jechuun barbaada. Isarratti maal fakkaata amma beektaa namni tokkoffaan haalli jireenyaa biyya keenya keessatti yoo fudhattee mana hundaa yoo dhayitu haalli jireenyaa wal caala. Kan haalli na bira jiruu fi kan si bira jiru tokko miti. Akkasumas immoo kan lammii biratti argamu tokko miti. Namni jireenyi lafa kana hanga xiqqoo jiraanna nuyyuu garuu hangam jiraadha hanga yoomitti garuu maaliif wanta yaada bira hin geenye yookiin immoo murtee maatirraa. Maaliif maatii mana keessatti yoo waliif galuu dadhabduurraa yookaan immoo jireenyi isaa akka inni yaadatti yoo deemu fidide namni murtee kana fudhachuu danda'a jedhee yaada. Sirriidha. Akkuma isin hubattanii namni rakkoo adda addaatiif waraqaa barreessee yookaan immoo yaadannoo takka lafa kaa'ee du'a. Ani waan kana akka kiyyatti ilaalcha lama keessa galchee ilaala. Tokko waan gaariidhaaf jeetii yaada. Lammaffaa immoo waan hamaallee ta'uu danda'a. Tokkoffaa namni yaadannoo akkasii barreessee gaafa lafa kaa'u akkuma isin hubattan rakkooleen adda addaa namatti dhaga'amu malti rakkoo san nama itti himattu yeroo dhabde tarkaanfii dhumaati barreeffattee lafa kaa'atte rakkoo san namni akkasii birmatu barbaaddee ta'a. Kabiraa ammoo nama keessatti waan wayii hambisuudhaaf yaadannoo waan keessaan banne tokko nama keessaan banne tokko nama keessa dhiistee deemuudha. Kara tokko wanni kun gaariidhaas kara tokkos gaarii miti. San duratti immoo wanni jechuu barbaadu nama kana namni hedduu jira mala adda addaa qaba. Garii rakkoo isaa baasee namatti himata, garii rakkoo isaa baasee namatti himatu. Kanaaf
akkuma walitti dhiyaannuun rakkoo walii osoo odeeffannee wareegama akka malee baasurraa lubbuu fi dabarsurraa osoo lolchine gaariidhaan jaa. Kabiraa jireenya xiqqoo kanaaf janii namoonni illee osoo galaafachuu baatanii dhaamsa keenya jechuudha. Egaa amma fakkeenyaaf har'a lubeen duutee jennu har'a du'ee jennaan aga sanyii koo yoo deebi'anii dhufanii yoo deebi'anii yoo dhalatanii yoo lubeen namni fidan jiru. Ani deebi'ee biyya lafaa kanarra jiraachuu hin danda'u. Carraan ani qabu carraa amma naaf kennamte kana jiraachuudha jechuudha. Mee ilaala dargaggoonni amma lubbuu isaanii irratti murtee kana fudhatan baay'een isaanii dargaggootadha. Ijoollee hojjetanii of jijjiiruu danda'anidha. Abbaa seeraa jechuun nama meeqaaf wabii dhaabatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf mucaan dheengadda yaaluu irratti gaggeesse kunillee akkasuma ogeessa kaameeraati. Gara afuuraatti illee mucaan cimaadha kan inni ture. Namoota akkas namaaf abdii kennuu qabantu silaa ofii isaaniitiif abdii muratee yeroo isaan murtii kan ofirratti fudhatan argina jechuudha. Wantoonni immoo wanta kana fidanii baay'een tarii dhiibbaa jaalalaa ta'uu danda'a. Dhiibbaa karaa maatiitiin illee irra ga'uu danda'a. Tarii hojjetanii of jijjiiruu dhabuun isaaniillee murtee kanarraan isaan gahuudha kan inni danda'u. Kana hundumaa keessa garuu har'i borii miti. Bor guyyaa biraa qabatee akka dhufu beekuu qabna. Ilaaluu qabna. Abdii keenya gara fuulduraa qofa godhachuudha qabna. Sababni isaa har'a duunaan du'e jaarraan meeqatu deebi'ee dhufe ani deebi'ee biyya lafaa kanarraan dhufu jechuudha. Kanaafuu namni kamuyyuu bor jiraadha jedhee gara fuulduratti abdii horachuu qaba. Maaliif namni jaalallee yoo ta'e sababa jaalalaaf jedhee namni lubbuu fi balleessuu hin qabu. Maaliif tokko deemu tokko bakka isaan bu'a. Maaliif jireenyi immoo bakka san hin bu'u. Jireenyi itti fufa. Jireenyi adaduma ati jiraattuun jireenyi keessa bara baraan jijjiiramaa dhufa. Kan bara kana agartu bara dhufu arguu dhabuu dandeetta. Kanaafuu namni hunduyyuu bakka jirutti lubbuu fi ufiif qofa osoo hin ta'initti maatiif jiraata, hiriyootaaf jiraata. Maaliif namni kamuu amma hiriyoota isaa keessaa namni tokko yoo hir'ate hiriyoonni isaa san irratti bakkeen banaa wayii argama. Namni kamuu lubbuu isaa maatii isaaf jiraachuu qaba. Kanaaf immoo gara fuulduratti yaadnee karoorsuu qabna. Murtee xiqqeessinee ofitti murteessuun nuufis hawaasa nu duuba jiruufis daa'imman ganaa dhufaa jiranis waan nurraa baratan waan hin qabneef isaan waan nurraa baratan lafa kennee deemuu qabna yoo deemnellee. Kanaaf gaa namoonni warra barachuu qaban murtee akkasii akka hin fudhannee fi jireenya namaa ilaalanii jireenya ofitti gadduullee gaarii miti. Kanaaf gaa namni murtee akka hin taane akka firatti murteessine asumaan dhaamsa keenya qophii keenya bohaartii dilbataatiin ammoo kan itti qabnu seenessa gootaatiin natti fakkaata lube. Egaa seenessa qabna seenessi keenya torbee kana ammoo maalirratti fuulleffate isa jedhumoo walumaan daawwannee kan walitti deebinu ta'a. Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota GMN bakkuma jirtanitti salaamtaan teenye isin dhaqqabdu isiniin jecha tun qophii gumaata Oromiyaati. Torbaanitti gumaata Oromiyaa fi Oromoo akkasumas gumaacha ilma Oromoo iyyaafannee qorannee kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii teenya gumaata Oromiyaa irraatiin waa'ee seenaa gabaabaa gooticha ilma Oromoo Shialaqaa Kumalaa Jaatanii Alii Tanduu kan isin biraan geenyu ta'a. Hangaduma qophii tanaatti akka nu hordoftan afeerraa teenya. Shialaqaa Jaatanii Alii abbaa isaanii obbo Alii Tanduutii fi haadha isaanii aadde Karruu Aliitirraa bara 1940 takka akka lakkoofsa Awurooppaatti godina Booranaa aanaa dirree ganda horsiisee bulaa Meelbaanaa bakka daawwitii jaamtutti kan dhalate yoo ta'u obboleeyyan isaa Boruu Alii, Huqqaa Alii, Qunaa fi Shaakkee Alii wajjin hanga waggaa 14tti achumatti guddate. Gootichi ilmi Oromoo Jaataniin akkuma umrii isaa waggaa 14 ga'een bara 1955 mootummaan Hayila Sillaasee dirqamaan ijoollee horsiisee bulaa guuruudhaan gara barnootatti oofuun dhufte. Yeroo sanitti uummanni horsiisee bulaa hubannoo barnootaa dhabuu daran sirnichi waanuma ijoollee isaanii miidhuuf funaanutti fakkaachuudhaan akka waan mootummaan ilmaan isaanii duula waraanaa oofaa jirutti warri qabeenya yookaan loon hedduu qaban waraana mootummaa kan ijoollee horsiisee bulaa humnaan funaanu harkaa loon kennuudhaan ijoollee isaanii harkaa baafachuu turan. Haa ta'u malee maatiin horsiisee bulaa Jaatanii Alii yeroo sanitti akka warra sooressaa ilmaan isaanii horii kannanii harkaa baafachuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo bara mootummaa gabroomsaa keessa barnoota irraa dhoowwamuudhaan sabummaa fi amantaan filamuun barachuu waan baratameef
barnoota yookaan timirtii isa jaanitti hin amanan turan. Bara sanitti namni maqaa Oromoo yookaan maqaa Musliimaa qabu mana barnootaa seenee barachuun kan hin dandeenye waggaa ta'u, kanumarraa kan ka'e Oromoonni akka Harargeetii fi kanneen birootis qaraatii Amaaraa yookaan timirtii Amaaraa jaanii irraa fagaachuu turan. Maalayyaa horsiisee bulaati. Oromoonni Booranaa akkuma Oromoo durii uummata loon isaa yaasee bobbaasee galfachuudhaan loon horsiisee aannan dhugee dhadhaaf deema nyaachuudhaan jireenya isaa gaggeeffatu waggaa ta'u, mootummaan Haayile Sillaasee timirtii jee ilmaan isaa jalaa guuruun baasuma itti taate. Maatiin Shii Alaqaa Jaatanii Alii loon hedduu waan hin qabneef ilmi isaanii akka warra kaanii warra Haayile Sillaasee harkaa looniin jijjiirachuun ni hafe. Waraana mootummaa Haayile Sillaaseetiin fuudhamuun Jaatanii Aliitiif carraa bareedaa kan uume ta'uu isaati. Maatiin Jaatanii harka qalleessa waan ta'aniif ilmi isaanii umrii waggaa 14tti maatii jalaa fuudhamuudhaan gara magaalaa Finfinnee geeffame. Ilma warra Alii Tanduu Jaatanii Finfinnee fidaniitii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Madaaniyaa Alamitti barnoota jalqabe. Bara mootummaa Haayile Sillaasee barnoota barachuu miti afaan Oromootu dubbachuun ni jibbama. Akkuma ilma Oromoo artistii Yohaanis Abdullaahitiin afaan keessan afaan Oromoo raadiyoo cabsaa ja'aniin maqaan Oromootis akka waan mana barnoota diigutti maqaa Oromoo yookaan maqaa Musliimaa baafatanii barachuun tasuma hin danda'amu ture. Kanaaf ilmi Oromoo Jaataniin umrii isaa ijoollummaatti wayita mana barnootatti galmeessan maqaa jaalalaa kan maatiin isaa baasaniif Jaatoo Jaatanii irraa jijjiiruudhaan Maabaasiyoon godhanii galmeessan. Jaataniinis Maabaasiyoon tahee barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa mana barnoota Madaaniyaa Alamitti xumuruudhaan barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barnoota Wingeetitti jalqabe. Yeroo kana maatiin Jaatanii akka waan ilmi isaanii du'etti ilaaluudhaan araraafama keessa turan. Yeroo sanitti daa'imman carraa barnootaa kennameef keessaa akka godina Booranaatti ijoollee 65 keessaa Jaataniin nama tokko ta'uu isaati. Haaluma kanaan barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa qabxii gaarii fiduudhaan gara Akkaadaamii Kolleejjii Abbaa Diinaa Jaamtutti bara 1962 hanga bara 1963 waggaa 3 achumatti leenjii fudhachuudhaan waggoota 7 magaalaa Finfinnee fi kutaa biyyaa Gaamoo Goofaa dabalatee itti gaafatamummaa garaagaraatiin hojjetaa ture. Gara Finfinneetti deebi'uudhaanis damee poolisii tiraafikaa keessatti to'ataa konkolaataa ta'uun ganna 5 tajaajilaa ture. Tajaajila kanaanis Itoophiyaa bakka bu'uudhaan yaa'iiwwan biyyoota garaagaraa irratti adeemsifaman irratti yoo hirmaatan biyyoota akka Jaappaan, Biriteen, Faransaay fi Jarman lixa daawwataniiti turan. Boodarras hayyama hojii isaanirraa argachuudhaan Yuunivarsiitii Finfinnee damee barnootaa sooshaal woorkii seenuudhaan waggaa 2 erga barateen booda magaalaa Harar deemuudhaanis tajaajila hawaasummaa kenneeti ture. Bara 1970 hanga 71 jidduu waggaa tokkoof ammoo loltuu ta'uudhaanis tajaajilaati ture. Bara 1971 godina Booranaa bakka bu'uudhaan bulchaa Awuraajaa Areeroo ta'uunis filatamuun bulchaa ta'eeti jira. Jaataniin nama bilchaataa fi dandeettii hooggansaa jabaa qabu waan ta'eef boodarra Dabub Kibla Hagar yookaan kutaa biyyaa kibbaatti itti aanaa godina Sidaamoo ta'uunis bulcheeti jira. Osoo bulchaa ta'ee jiru bara 1970 kana keessa yeroo weerartuun Soomaaliyaa kallattii kibba biyyaatiin Itoophiyaa weerartu mootichi Jaatanii Alii ajajaa kumaa yookaan Shii Alaqaa ta'uudhaan gootummaa jabaadhaan weerartuu Soomaaliyaa haleeluudhaan weerartuu Soomaaliyaa ari'ee guutumaan guututti biyyaa baasuu danda'eeti jira. Gootummaan Shii Alaqaa Jaatanii Alii akka kanaan birmadummaa Itoophiyaa eegsisuu keessattis gahee leencaa bahateeti jira. Shii Alaqaan Jaatanii Alii sabni isaa Oromoon akka baratuufis nama gahee guddaa bahee ture hoggaa ta'uu maatii keessatti dhalatee bee horsiisee bulaan godina Booranaa barnoota ammayyaatis akka barataniif barnoota baradhaa, horii keessan gurguradhaa, mana barnootaatis ijaarradhaa, lafti teessan lafee teessanii jabeeffadhaa jechuudhaanis dhaamsa dhaamaa ture. Bara 1991 yeroo mootummaan Dargii qofu Kumalaan Jaatanii Alii mootummaa Wayyaaneetti harka kennachuu diduudhaan bakka Dhoqollee yookaan gaara Gubaalaa jaamtutti baatii 10 erga tureen booda gara magaalaa guddittii Keeniyaa Naayiroobiitti ce'uudhaan baatii 3 erga achi jiraateen booda mootummaan Wayyaanee ilma Oromoo jabaa akka Jaatanii Aliitii fi kanneen biroo barbaaddee adamsuu waan eegalteef hireen Jaataniin mudattees baatii adoolessaa bara 1992 ergamtuu Wayyaaneetiin magaalaa Naayiroobii hoteela Nijeeraa keessatti rasaasa diinaatiin rukutamuudhaan
umrii isaa waggaa 51ffaatti wareegame. Shaalaqaa Jaatanii Alii nama gaa'ela godhachuun ilmaan hin horatin yoo ta'u akka namoonni itti dhiyeenyaan isa beekan barreessan tokko tokkotti Shaalaqaan Jaataniin wayita poolisii tiraafikaa ta'uun tajaajilaa turetti gaa'ela godhachuuf kan qaadhimate ta'us osoo hin milkaa'in hafuu himaniiti turan. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota qophii gumaata Oromiyaa. Qophii tanaan waa'ee gumaata Oromiyaa ummata Oromootii fi ilma Oromoo iyyaafanne qorannee isin biraan gahuun gumaacha Oromoo fi Oromiyaa kan dhiyeessinu ta'a. Qophii tana keessatti wayita gumaata ilma Oromoo fi ummata Oromoo isin biraan geenyu gabaabina yeroo hundanuuf qolchaa isiniin jecha qophii tana qopheessee kan isin biraan gahu ani Lammii Sireeti. Torbaan milkii barri bara quufaa gabbinaa isiniif haa ta'u isiniin jecha gama kiyyaan nagayatti. Egaa seenessaa kanarraa akka waa baratanii fi seenaa gootota Oromoo duraan darbanirraa maaltu akka baratamu nuuf immoo warra amma jiruuf maal isanii akka darban akka irraa baratan abdii qabna. Kanatti aanuudhaan immoo sagan qophii keenya. Kanatti aansigaa qophiin teenyota jirtu waan hawwaasa waan iddoo keessaa qabnaa qophiin teenya barsiisaati bashannansiisa. Gaaffii ajaa'ibaatiin ishee qabaachuudha. Asuma dhuftee surprise isin lamaanuu qophaa deebisuudhaaf qophaadha. Gaaffii keenyarraa Gaaffii keenya asirra hin jiru ture. Surprise maalumaaf. Gaaffii keenyarraa akkas jetti. Gaaffii tana namni hundi yaaluu qabdan isin hundinuu deebisuu qabdani. Badhaasinis jiraachuu mala jechuudha. Jiraachuu mala jiraachuu dhiisuu dha garuu nu qofaa miti immoo maatiin keenya kan mana ta'anii nu hordofaa jiranillee gaaffii kanarratti akka hirmaatan. Carraa laadhuuf. Akkasuma carraa laallaan akkas jaa gaaffiin teenya. Afoola Oromootii hojii ol qabata. Ilmoo harreetiin nyagoo yoo jenne ilmoo leencaatiin maal jenna? Ani ilmoo leencaatiin adurreen jedha. Adurreen immoo bineensa biraati. Bineensa biraati isa kanatti yaadi. Maalirraa lakki lubee maalirraa kaatee adurree jettu? Maalirraa? Ilaa kaakayyuun leencaadha. Jettanii tokko jira. Ilmoo leencaa leencuma. Sanirraa waan wal fakkaatan. Ilmoo leencaa leencuma garuu maqaatti yaamamu qabu. Ana kaakayyuu leencaan beekadha. Kaakayyuu leencaa beekaa jechuudha. Isa ilmoo leencaa maali? Egaa gara keessa kanatti gaa namni afoolaan jajjabaadha misiraan gaa manguddoo jala guddatee qabeetiin jira. Fageenya irra mawaa'ee dhuguma akkuma isin jettan ana qofa osoo ta'initti ijoolleen Oromoo kamuu manguddoo jalatti guddanneeti kan as geenne. Har'a gaaffiin keessan gaaffii addaati garuu baay'ee ulfaata. Gaaffii kana tuni baati. Gaaffii kana dafaa deebisaadha. Asirratti gaaffii mirga gaafachuu hin dandeenyu. Lammiin barate gaaffii mirga gaafata. Hin dandeenye. Gaaffiin nuuf haa jijjiiramu. Gaaffii kana namarratti ammas gaaffii lammataa qabna. Afachuu gaaffii Mayyaala itti misiraan mi'aayaa. yaala maaliif shamarummaa kootiin Mirga kee gaafata. ni gaafficha irra deebi'e. Ilmoo harreetiin nyagoo yoo jenne ilmoo leencaatiin maal jenna? Gaa ilmooleen bineensotaatii fi bineeldota hundinuu maqaa qaban. Ilmoon namaatu daa'ima jaamtiin akkasitti ilmoo leencaatiin maal jenna ta'etu Ilmoon leencaa ilmoon gaalaa nyaalqoodha. Tagaalaa miti. Ta leencaa mirree natti fakkaata. Akkasuma deebisaa eegalee. Waan kanaa shakkee. yeroo kitaaba afoola kan qabutu jira. Kitaabni afoola irratti ilmoo bineensota hunda
kan barraa'ee mana koo jira. Isinillee lubii amma booda. Naafeerta amma yeroo baanu baruun barbaada amma adurreen si'aa. Misira hin danda'amne gaa. Maguddoo yeroo bitanne misira hin danda'amne gaafii lammataa asumaan itti fufaa gaafii tan ammoo gaa nama akkuma ilaalcha keessanii deebistan. Yeroo hedduu namni goota yeroo ibsu goota ija barbadaa faajanii. Maaliif goota kana ija diimtuudhaan ibsuu barbaada namni. Ija barbada jechuun waan diimaadha. Dhugaadha. Maaliif gootaanii goota ija diimtuudhaan ibsuu barbaada yeroo hunda namni goota ija barbadaa fa'aa waliin jiran goota ija gurraattii yoo ta'e ija adii yoo ta'e. Amma jechuudhaan humtiyyuu anoo gootaadhaan se'an xoofii koolii jechuudha. Waan tokko gaafan aaroo ijjina deemata. Gootaadhaan. So saniifuu namni aariin goota. Siirratti isa dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo baay'ee dhuguma. Goota ija barbadaa namni gaafa jedhamu gootatti dhaqan inni fakkeeffamu. Mee miira namoota baay'ee ilaala. Akka malee gaafa aaranii iji isaanii diimata. Baay'ee amma dhiirri hin boomtire. Amma yoonaan amma akka malee yoon aare tarii boo'ee aarii koo baafachuun hin danda'a. Dhiirri baay'een garuu hin boomte. Keessumaa isaatti gubata garuu gaafa aaree dubbatu iji isaan diimata. Mallattoon suni mallattoo magootummaati jedhee yaada. Iji yoo iji diimachuu goota miti jechaadha. Ta'uu danda'a akkaataa isaatti. Osoo akkas hin ta'initti iji diimatu yookiin immoo addaatu yookaan immoo gurraachatu miti. Oromoo yeroo baay'ee jechoota garaagaraa fayyadamuudhaan kennaa wayisiif kenna beekta. Kana jechuun ibsa gooticha sana ittiin ibsan. Maaliif goota tokko fakkeenyaaf goota Oromoo keessaa kan warroota duraan darbanii osoo hin ta'initti goota dhaloota keenya keessatti dhufe fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa fudhanna nuuf inni goota har'as borus maaliif inni jechuun sodaa tokko malee qaanii tokko malee namni kun waan aan jedha kunis waan aan jedha kun qubanatti qaba osoo hin jedhinitti wanta hawaasa isaatiif saba isaatiif qopheessisan fuuldura dhaabbatee cabsuudhaan. Fuuldura dhaabbatee kan inni cabsee fi goota ija barbadaa waan ta'eefidha. Gaaffichi goota ija barbadaa kan inni jedhamu. Iji diimtuu miti. Iji keenya ammaa adiidha miti. Amma keenya gurraattiif adiidha miti. Aarii hin qabnu ta'a ta'e amma aaraan jiru. Garuu dhiirri gaafa aaru isa dhugaa ijjiin diimatan argeera dhiira baay'een gaafa akka malee haaree dubbatu gootonni nuti lubbuun isaanii tuun darbin nuti ijaan agarreeyyu gootummaadhaan gaafa isaanii isa dhugaa ijjiin diimata goota ija barbadaa kan jedhamu nama waan tokko sodaa malee dubbatu jechuudha uummata jaalatu fuuldura dhaabatee dubbata miti namni sun goota ija barbadaati bakka. Kanaaf goota jechuun nama ija diimatu jedhanii qophii teenya hara xumuraatti funneeti jira gaa daawwattoota hordoftoota bohaartii dilbataa qophii teenya dhuma maali? Qophiin keenya dhumatee jira garuu lammiin akka gaaffii nu gaafattetti naftoon gaaffii tokko dhabeera isa lammaffaa argadhee isa lammaffaatti qabxii nu laadhu ka. Moggaa deddeemtee garuu? Lakki isii qufamte nu lamaanu. Anillee akkuma argadhetti atis argatteerta maaliif nu lamaan jechuun qaama tokko. Bakka walii galle. Goota jechuun nama obsu namni obsu ammoo imimmaan boonsaneef keessatti gadhoowwa waan ta'eef iji isaa diimachuu dandeessi. Namni firraa boo ammoo iji isaa diimattuu qajuugaa. Baafate qaamaatti. Baafate achumaanuu kaasuu yaaltee jirta. Gaaffii kana akkuma ilaalcha keessanii deebista jeetiin jira jalqabaasi. Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota bohaartii dilbata qophii teenya bohaartii dilbataa irra xumurre. Jechuun nus nutti dhaga'ama dubartummaan keenya gaaffiitti gaafan. Gaaffiin ani si gaafachuu barbaadu maalidha seeta? Utuu addunyaa kanarraa nyaata tokko qofa nyaadhu jiraadhu siin jedhani. Addunyaa kanarra nyaata tokko murii kee guutuu nyaadhuutu siin jedhani. Maal nyaatta? Filannoon qabu. Filachuun jiru. Ani gaa osoo nyaata dirqama nyaata qofa nyaatta jenii garuu kan hin jaalladhu biddeena haa ta'u immoo garuu ni nyaatta osoo jenii daabboo nyaata. Dirqama jechuudha. Maaliif daabboo filatte? Daabboon akkaataa inni waan hedduu irraa hojjetama. Keessaafuu Oromoon qamadii oomisha, garbuu oomisha.
Oromiyaan biyya midhaan oomishuun beekamu. Yaadaan gara Arsii biyya misirratti ni imalchiisaa jedha. Maal nagalchitee bar? San qofa osoo hin ta'in nyaanni qamadii fi garbuu nyaatota anniisaati nyaata dargaggeessa illee jabeessu yeroo hedduu atileetonni fiigan gara boqojjii kanaa bahu. Garbuu nyaataa waan horiyaniif daabboollee achirraa hojjetamti waan ta'eef garuu osoo hin jaaladhu biddeen osoo hin jaaladhu daabboo kaniif kanaaf. Daabboo filadhe anamatu nyaadhu kana nyaattee jiraachuu qabda jedhanii tokko carraa naa kennane shiroo. Shiroo. Nama ishee yaadimi maal qaba. Jireenyi maal Itoophiyaatu amma shiroo malee. Anis jaalladhee miti. Jaalladhee miti kaa shiroo haaluma amma nuti keessa jirrutu shiroo akkan jaalladhu na godhe. Tarii gaafan soorome immoo jijjiiruu hin danda'a jedheen shakkii qaba. Wanta nu guddise keessaa tokko shiroodha. Anillee waliin jirra. Shiroo filattanii? Ani daabboo filadha. Waan ajaa'ibaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya bohaartii dilbataatti akka bohaartan akkasumallee akka irraa barattanii abdii qabna. Egaa gama miidiyaa hawaasummaatiin akkaawuntii hedduudha kan nuti qabnu gama feesbuukiitiin ni jira gama tiiktookiitiin gama yuutuubiirra ni jira. Aga saatalaayitiidhaan walitti deebinutti akkaawuntii keenya hundumaayyuu dhaqaatu laayik fooloo share subscribe nu godha yeroo isiniin jennu gammachuu fi kabaja guddaadhaan qophii keenyaa xumurrumsinu. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya qophii bohaartii dilbataa hanga ammaa turtii bareeda isin bohaarsaa isin bashannansiisaa yeroo kana geenye jirra. Maarree qophichaa qopheessuun kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii fi waayila koo Lammii Siree fi akkasumas immoo Lubee Girmaa waliin ta'uudhaan hanga xumuratti isin faana turtii taasifnee jirra. Maarree gama ogummaa kaameraatiin immoo Maatiyos Qannaa nu faana turtii taasisee jira hanga torban itti aanu qophii biraatiin walitti deemutti yeroo gaarii.